Akkam jirtu hordoftoonni nagaattuu bidhaan nuti nagaan jirra. Akkuma baratame barumsa kallattiitiin afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Ingiliffaa gatii madaalawaadhaan barachuu yoo barbaaddan iimoodhaan lakkoofsa kanaan nu argachuu dandeessu. Chaanaalichaaf immoo haarawaa yoo taatan sabskiraayib gootanii viidiyoo ilaaluu akka hin irraanfanne. Yeroo darbe keessatti waa'ee teensi yookaan immoo hennaa akkasumas immoo akaakuu hennaa taayipis oof hennaa ilaallee turre. Amma immoo viidiyoo kana irratti waa'ee simple present tense isa akaakuu present tense keessaa tokko ta'e kana yoom akkamitti akka fayyadamnu akkasumas immoo caasaan isaa hima positiivii keessatti hima negatiivii keessatti yeroo gaafii maal akka fakkaatu kan ilaallu ta'a. Tole mee structure irraa jalqabnu. Structure of simple present. Structure of positive or affirmative sentence. Structure of positive or affirmative sentence jechuun caasaa hima positiivii jechuudha. Hima positiivii hennaa ammennaa ta'e innis subject plus verbs plus object jenna. Verbiin immoo base form or with es or s. Look mee base form jechuun isaa Ingiliffa keessatti verbiin akaakuu sadiitu jira. Verb 1, verb 2, verb 3 jedhamanii adda ba'u. Asirratti immoo kan fayyadamnu verb 1dha. Verb 1 yommuu third person singularii ta'e es ittidhaan kanaaf with es or s kan jenne jechuudha. Sana booda subject plus verbs plus objects. Subjects jechuun matima jechuudha. Verbs jechuun immoo gochima, object jechuun antima. Kun immoo form isaatii jechuudha. Itti aansee immoo structure of negative sentence jedha. Yookaan immoo caasaa hima negatiivaa yoo ta'e immoo haala kanaan jechuudha. Subject plus don't or doesn't plus verb base form plus object jenna. Maayinni subject sana booda plus don't or doesn't plus verb or base form plus object. Subject jechuun matimaa akka duratti isiniin jedhe sana booda plus itti maalitti daana adda baasuudhaaf negatiivii ta'uu isaa agarsiisuudhaaf don't yookaan immoo don't kan fayyadamnu yegguu third person singularii ta'e kan akka he, she akkasumas immoo it yoo ta'e doesn't fayyadamna. Kan akka you, I, they, we yoo ta'e immoo don't fayyadamne haala saniin himicha ijaarraa jechuudha. Kan itti aanu immoo structure of question or interrogative sentences kan jedhudha. Isas inni immoo structurein yookiin caasaan isaa yommuu gaafii ta'e maal fakkaata kan jedhudha jechuudha. Yommuu gaafii ta'e do or does plus subject plus verb base form plus object jenna. Do or doesin maal gooti jalqaba erga dhufteen booda subjectiitti itti daballee sana booda verbii sana booda objectii jenne haala saniin ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf structure of positive affirmative sentence haala kanaan ijaaruu dandeenya. I, you, we, they subjectidha. Itti aansee immoo play kan jedhu immoo verbidha. Verb 1 sana booda football. Haala saniin yommuu fakkeenyaaf himni tokko kana keessa I play football. I play football. You play football. We play football. They play football. Haala kanaan ijaaruu dandeenya. Kan itti aanu immoo maalinni third person singular waan ta'aniif s yookaan es fudhatu. Sababa kanaaf maal goona he plays jenna jechuudha. Verb irratti akkuma isinitti hime formiin isaa subject plus verb base form of with es or s plus object jennee jirra. Kanaafuu maalinni asitti third person singularidha. He, she jechuudha. Ittiin immoo akkasuma objectii fi animaalidhaaf waan fayyadamnuuf isheen sunis s fudhatti. Sababa kanaaf he plays football, she plays football. Haala kanaan it plays football jecha haala saniin maal goona sentensii uumna jechuudha. Kan itti aanu immoo structure of negative sentence dha. Structure of negative sentence structure of positive sentence waliin wal fakkaataadha.
inni I, you, they, we haaluma wal fakkaatuun akka subjectii asittis ni fayyadamna. Itti aansee immoo he, she, itiin akkuma haaluma wal fakkaatuun akka subjectiitti asittis ni fayyadamna. Garaagarummaan maalinni doontii fi daazentiidha. Doontiin iddoo third person singular hin taane kan akka I, you, they, we'tti kan fayyadamnudha. Daazentiin immoo iyyuu third person singular warra ta'an he, she, it waliin fayyadamne senteensicha negative godhuudhaaf kan fayyadamnudha jechuudha. Senteensii warra third person singular hin taane yogguun ijaarru amma I don't play football, you don't play football, they don't play football, we don't play football. Haala kanaan ijaarra jechuudha. I don't play football, kubbaan taphadhu. You don't play football, kubbaan taphattu. They don't play football, kubbaa hin taphatanii. We don't play football, nuti kubbaa hin taphannu jechuudha. Haala kana hennaa ammennaa negativitti uumuudhaaf yookaan immoo present tense negativii uumuudhaaf don't fi doesn't fayyadamna jechuudha. Warra third person singular warra ta'an immoo he, she, he doesn't play football, she doesn't play football, it doesn't play football. Haala kanaan sentensoota wal fakkaatan sentensoota baay'ee ijaaruu dandeessu. Haala kanaan ijaarra jechuudha. Kan itti aanu immoo structure of question or interrogative sentence dha. Structure of question or interrogative sentence seensa irratti ilaallee jirra. Haaluma saniin do or does fayyadamna. Do warreen third person singular hin taaneef fayyadamna. Does immoo iyyuu warreen third person singular ta'aniif kan akka he, she fi akkasumas immoo itiidhaaf fayyadamna jechuudha. Itti aansee immoo iyyuu isaan amma isiniin jedhe kun akka subjectiitti oolu. Itti aansee verbiidha. Verbiin immoo play kan jedhudha. Play kan jedhu verb waanidha jechuudha. Wantoota biraatis jechoota biraa fayyadamuu dandeessu. Dhimmoota adda addaa hojii ijaartan. Itti aansee immoo football kan jedhudha. Objectidha jechuudha. Iddoo footballii amma handball, volleyball jettanii jijjiiruu dandeessu. Haala saniin yommuu amma sentensii ittiin ijaaru tokkoffaa do I play football, do I play volleyball, footballii sana iddoo volleyball otoo jijjiirre do I play volleyball, do you play volleyball. Haala sanaan ijaaruu dandeessu. Kan itti aansu immoo third person singular jedhan akkoo ijaarru does he play football, does he play volleyball. Haala sanaan sheedhaanis itiidhaanis wal fakkaatuun ijaaruu dandeessu. Iddoo play immoo iyyuu wanta biraa fayyadamtanii fakkeenyaaf do you eat injeera otoo jennee do you eat injeera bakka play sana eat jechuudha. Eat kan jettu verbidha. Sanaafuu eat jijjiiraa himoota baay'ee ijaaruu dandeessu jechuudha. Kan itti aanu immoo iyyuu yommuu barreessinus yommuu haasofnus third person singular yogguu fayyadamnu seerota tu jira. Seerota sana maal godhuu qabna? Implement yookaan immoo iyyuu hojiirra oolchuu qabna. Inni tokkoffaan most verbs always end with s. Gochimoonni baay'een yeroo baay'ee s dhaan dhumu. Example want, he wants jenne jechuudha. Wantiin verbidha. He wants, she wants, it wants jenna. Itti aansee immoo needidha. He needs, it needs. Itti aansee give, he gives, she gives. Take, it takes, he takes, she takes. Haala sanaan itti fufna jechuudha. Inni lamaffaan immoo verbs ending in y. Gochimoonni y dhaan yogguu dhuman. Tokkoffaa irratti a irratti jechuudha. Consonant letter before y. Y is changed to ies. Yommuu verbichi y dhaan dura consonant yookiin dubbifamaan jiraate y sun gara maalitti gara ies itti jijjiiramti jechuudha. Fakkeenyaaf fly, flies jenna. He flies, it flies, she flies. Itti aansee cry kan jedhudha. Cries, he cries, she cries, it cries jenna. Try, tries, he tries, it tries, she tries jennee haala saniin jijjiirra jechuudha. Kan itti aanu immoo biirratti vowel letter before y. Add s to y. Yommuu y dhaan duratti immoo vowel letterii ta'e yookiin dubbachiistuu ta'e maal goona? Y sana cal jennee s qofa itti da'uudha. Example play. Play y dhaan dura e dha. Een immoo vowel letteriidha. Kanaafuu maal jenne? Plays jenna.
he plays football. She plays football. Haala sana jechuudha. Plays jennee prays haala sana jechuudha. Kan sadaffaa immoo add es to verbs ending in ss, x, sh, ch. Example fakkeenyaaf pass passes, catch catches, fix fixes, push pushes jenne jechuudha. Verbichi yommuu ss yookaan immoo x yookaan immoo sh yookaan ch dhaan dhumatee maalitti daanaa es itti eda'uudhaan verbicha third person singulariidhaaf akka ta'u taasisne jechuudha. He passedhaaf he passes, she passes, it passes jenne jechuudha. Catch he catches, it catches, she catches jenne haala sanaan itti fufne jechuudha. Kan itti aanu immoo use of present simple yookaan faayidaa present simpleiti. Tokkoffaan permanent wanta dhaabbataa ta'e tokkoof present simple fayyadamna. Fakkeenyaaf irratti I live in America, an Ameerikaan jiraadha kan jedhu maayilaa ani yeroo kanatti Ameerikaan jiraachaa jira dhaabbataadha jechuudha. Kanaafuu maal fayyadamna? Simple present fayyadamnee I live in America jenna. I work at a factory haaluma sanaan jechuudha. I am student yogguu jennus haaluma sanaan dhaabbataadha yeroo kanatti barataa waan ta'eef kanaaf I am student jenna. Haala sana jechuudha. Lammaffaa irratti immoo habitual action hojii baratame wanta ati baratte tokko jechuudha. Wanta baratamaa ta'e tokko yogguu ibsinu habitual action sana present simple fayyadamne jechuudha. I wake up at 7 am sa'aatii tokkottiin ganama hirribaa kaa'atu jenne yeroo hundaa jechuudha. Sa'aatii tokkotti ni ka'a namtichi sun ganama ka'uu barateera. Kanaafuu kana ibsuudhaaf present simple fayyadamna. I drink an alcohol, I drive a car haaluma sanaanii. Sadaffaan immoo schedules yookaan karoora ibsuudhaaf maal fayyadamna? Present simple fayyadamna. Our class start at 9 o'clock otoo jennee sa'aatii 9 dareen jalqaba jechuudha. Sa'aatii 9tti dareen jalqaba. Haaluma sanaan B irratti gets married next year. C irratti immoo the plane leaves at 6 o'clock haala sana jechuudha. Afuraffaa irratti immoo facts wanta yeroo hunda dhugaa ta'e ibsuudhaaf present simple fayyadamna jechuudha. Irratti the sun rises in the east. Aduun bahaan baati yeroo hundaa wanta dhugaa ta'edha. Kanaaf the sun rises in the east simple present fayyadamna jechuudha. Milk is white aannan adiidha. Kanaafis plants are green. Kanaafis maal godhana? Present simple fayyadamna jechuudha. Faayidaan simple present inni dhummaa immoo frequency yookaan immoo irra deddeebi'ee ibsuudhaaf kan fayyadudha. Fakkeenyaaf senteensiin jalqabaa inni guutamne she dash read a book jedha. Words of frequency yookaan immoo jechoota frequency irra deddeebii mul'isan kanneen tokkoffaa irratti always 100% yeroo hundaa jechuudha. Often yeroo baay'ee, sometimes darbee rarely baay'ee darbee jechuudha. Never gonkuma jechoota kana bakka she dash jedhu sanatti buusne she always read a book yeroo hundaa kitaaba dubbisti. She often read a book yeroo baay'ee kitaaba dubbisti. Haala saniin itti buusa. Himoota ijaaruu dandeessu. Har'aaf kan qabadde kanuma fakkaata ture. Viidiyoocha akka jaalattan abdiin qaba. Viidiyoocha yoo jaalattan like, share, subscribe gochuu akka hin irraanfanne. Viidiyoo itti aanutti immoo present continuous tense sirriitti kan ilaallu ta'a. Ammasitti nagaan naa tura.